Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundumtuu akkam jirtu, akkam turtanii, akkamiin isaatii kana eegdan jechaa galanni Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deessee qulqulleettii qulqullootaa abdii cubbamoota kan taate Biroo Maariyaam maqaan ishees kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u jechuudha. Ameen. Maatii Waaqayyoo, bakka guyyaa har'aa geessanii jala bultii guyyaa yaadannoo haadha keenya qulqulleettii Biroo Maariyaam waggaadhaan yaadatamee ooluu baga ittiin isin ga'e, baga walumaan geenye. Kadhannaa fi eebbi haadha keenya qulqulleettii Biroo Maariyaam hunduma keenya irraa olee haa bulu, hunda keenya faana jiraatu hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u jechaa maatii Waaqayyoo, hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii sheerii, laayikii gochuudhaaniin akka wal biraan geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Kanatti aansuun sagantaa jiru isiniif dabarsaa deemna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.